dalagaa kiyyaan biiseetiin innis biizii ta'eeti. Wallaahi ani hedduu jaaladhaan raachuu hedduu kabajaanii. Akka nama bakka biizii ta'e kanaa isla tiiktookii kiyyaan na aarsee tiiktookii kiyyaan irraa gubatee hedduun aarii miira keessa ture. Sa'a sanitti anis badee inninis walirraa bannee sanuma malee waan biraa hin jiru amma naa arrabsitee jedhee gisee waan amma jecha kana fuudheen hin deemaa sila akka biratti waan biraati. Saniifuu waan akkanaa kan naasoo nama lama jidduu deemtanii nama raachuun immoo akkas akka hin jenne nama isin caala ani beekuudha. Okay, akkasitti fudhadhaa galatooma. La wanni beeku doorri asirra jirtan raachuu fi maakii wanni godhee adda godhu maal beektanii TikTok kanarra. Gaafa taphaani taphatu entertain nama ni godhu ni bashannansiisu. Gaafa girri noyi Oromoo gidduutti uumamte gandaaf ganda gidduutti uumamte. Bar usaniituma achi cina maqabatanii ta'ani. Maaliif namni gariin osoo waan san hubatiin irraa haasa'a. Namni gariin immoo osoo beeku waan san taranuu akka qabatu godha. Takkaammoo jara lamaan kana isaanii waa'ee gosaa haasa'u. Isaanii waa'ee gandaa haasa'u. Isaanii waa'ee biraa haasa'u takka argitanii beekanii. Cinaa qabatu gaafa sallaalle akkuma fedhe entertain noonu godhanis gaafa rakkoon uumamtee girri Facebook kana TikTok kanarraa uumamtu. Cinaa qabatanii taa'u. So wanni addatti unique isaan godhee TikTok kanarratti akka jaalataman isaan godhe tokko kana. Maaliif waan hin galchine keessa reef dubbachaa turte maakiin waan hin galchine keessa hin galan. Namni waan hin galchine keessa galu ammoo wannaadha akka tisiisaati beeyta. Tisiisni akkam bakka keessa inuma seenti. Nama gubaa nama hin gubu ni qabbanaawaa ni dhaamotaa isaa hin beeytu. Xilliqitti jetti. Sirigale. Jada saya ye besti lah waizawe ani nanti thola waizawe wallahi namni situ maaf okay dubbad dari video banadhaati raachuu mataa isaa ko beekumtii maamma kana gawa kan argatu kan godhe la walii wajjin taphachuu keessan irraa kan ka'edha like ana hundinuu ni beekame maaliif namoonni dal jara keenya wanni beekun isinirra jiraatu maakiin qabsooytudha. Namni ammoo maakii jaalachuun dirqama nama gaafachuun irra hin jiraatu baga jaalattanii intala teenyatu ta jaalatanii. Namni ammoo maakiin jaaladhajuu dhufee maakitti haasoo osoo hin taane dhufee na dubbisuudha qaba. Tokko gabbara barbaachisu of qopheessu nama jaalachuu qofti gatiin qabu maaliif jennaan waan nama jaalattisaniif wareegama barbaachisu kafaluutu sirra jiraata. Obboleessi keenya galoon yeroo miira gaddaatiin taa'aa jira. Kanaafuu galoo keessan na dubbisi. Abiyyo stop jaakiin hafee. Intala adeeraan taaf amma walumaa galatti maakii keessan na dubbisi gabbara barbaachisu yoo kan kafaluu dandeessu taate haaloo saalan rakkoon takka hin jirtu jechuudha. Intalti alaaf dhalattee. Arargeen gabbara nyaata yoo arsii malee dhiisi. Lakkee jalli lakki wanni akkas jaamtu jirtu. Laala wanni akkas jaamtu jirtu. Waan akkasii qabatanii haaseen akkasii hin jiru. Arargee arsii maamilisa. Diroonidhaan waraabuu danda'u sirra jiraata. Hin jiru kaameeraadhaan moobaayilii ol qabdee nama jeequn. Aboo namni itti ergattu argame eegi nu ergadhu jaarsummaa keessaan nu dubbisii rakkoon hin jirtu jechuudha. Haruma gabaabaa. Rakkoon gaafii qaba kanarratti illee. Laal mana gizee seenan hulaan seenan jara keenya. Mana hulaa dhiisanii gara biraatiin seenan. Micootana namoonni baay'een numa agarraa as gubbatti intalti tuni bu'aa bahii ija Oromooti keessattuu akka shamarran Oromoo keessaa intalti tun akka ijatti qabsoo Oromoo tanaaf sagalee nama ta'aa ture jechuudha. Girrisaan keenya kun itti wacee jaalala maal jee micoo TikTok jalaa cufuu waan adda addaatti miidhaa adda addaa irraan geessisaa turan kana hunda ni obsine namni dhugaadhaan jaalate taanaan na barreessi jechuudha karaa keessatti na dubbisi. Of qopheessu dura mataa kan kee qofaa miti gosa tanteeti wajji of qopheessuu si barbaachisa maaliif wanni waan guddaa waan ta'eef kanuma jechuun barbaada. Aga abbaa torbaa qoradhu. Abiyyo ati mataan kee keessaa nu dubbisuu qabda. Maaliif isin dubbisoo?
Intala Ammati adeerataa fi kamitti illee ammati mana seeratti qoratamtu deemuu qabda. Qoratamuu qabda. Maaliif yoo jette karaa irra deemuun siif hin maal irra deemteetu masmara namaa jette waanta ta'eef seeratti si dhiyeessina. La hin jiru obboleessa wanni akkasii maaliif? Utubaan hagatti dhiibanii fi hagatti dhiisan qabaa jenna. Amma wanni bakka san hunda dabartee bara. Abiyyoo dhugaa jette ati mucaan teechuma durattiitu yooma ilaalu natti hin tolle akka malee taa'a. Dubbadhu ennaan dubbii dadhabee ija qaqqabii ennaan ija qaqqabuu dadhabee kalaalu kallattuma takka. Dubbiin isinumarraa haa baatuuf isinirratti eegaa jirra boonu. Okay. Gaarii jirtu amma maakiidhaan akka hin qalline namni tokko. Gaafa isin maakiidhaan qallitan gaafa isin maakiidhaan qallitan like nama nuclearatti bu'aa jirudha isin like she's a weapon. Isheen weapon addunyaa kana sirreessuu dandeessu jedhee sababa itti amanuuf. Maakiitti namni dubbachuu barbaadu jalqaba like masmara hedduu waan baay'ee keessa darbuu qaba. Backgroundiin isaa cheekii ta'uu qaba. Eessaa akka dhufe beekamuu qaba. Fuuldura nama kanaatiif gaaraantii maalii akka qabu beekamuu qaba. Waan hedduu keessa darbuu qaba like akkuma kanatti ilaalaniidhuma waan akka sedhan isinitti hin fakkaatin. Background cheekii hedduu keessa dabartaniitu kan isin maakii bira geessan. Waliigallee? Galoon nagaa jira. Kiliirii ta'uu immoo qaba. Dhimmi kun illee maakiin deebi'aa deebiftu. Dhimmi kun doorsisa baay'ate waan isaa maanni namoota baay'ee nama 400 oltu jira. Doorsisaa jirtu wanta isaa maakii waan isaa wanta ati hiikikaa dubbii kana hunduu doorsisaa jiraate. Namni isii barbaadu Dhageenya maaliif isii waa gaafachuun isin barbaachise jalqabumaa'u maaliif abbaan ni jira adeera jira erga jenne aadaa Oromooti isin cabsina maakii jettanii waamina. Yoo waa gaafachuu barbaaddan intala teessan jaalanne jeeyina keessan jaalanne jeeyina Oromoo jaalanne akkamii karaa kamirra deemnaa daandiin itti nu geessu eessaa jaa nu mari'adha. Ulaagaalee nuti keenya san yoo guuttan haaloo saalan aadarraa ammaynu. Kanaafuu akkasitti namni qopheessitan. Abiyyoo yaadichi sirriidha. Garuu amma abiyyoo jeensi yaame mitiire. Maakii jettanii maa yaamtanii jechuun immoo dogoggoraati. Nuti akkuma saba Oromoottis taananii qabeenya qabnu keessaa tokko nama qabnu keessaa tokko maakiidha jennee idda fudhanneeti. Maakii jennee yaamuun itti boonuudha ooti, itti gammaduudha ooti, itti amanuudha ooti. Maaf maakii jettanii yaamtu jechuun kun dogoggora miti. Anoo siyyuu kunoo abiyyoo eeyyaamaa miti. Qabeenya Makicheetu nucleara kanaaf si soraateetu. Jara keenya hayyee isin hundinuu galatoomaadha. Galatooma. Ammayyiin hin gaanfadhaa waan akkanarratti dhiifama qaba. erga tu sinjuru kan ergamu sinjuru kan. Tabadet. Like it's good.